Namni addunyaa kanarratti yeroo dhalatu kaayyoo uumameef qaba. Kaayyoo dhalataniif waliin wal argatanii seenaa hojjetanii onni dhaloota dhufee darbaa keessatti kan hafan garuu muraasa. Kaan biyyaa fi seenaa ganee yoo arrabsamaa hafu, kaan immoo lammii fi seenaa uummata isaaf du'ee jiraasaa miti boollaa gaditti illee faarfamaa jaallatamaa hafa. Haati Oromoo duruu goota deessi. Oromiyaan dachee gootota magarsitee biyya Itoophiyaa kana utubdee yoonaan geessedha. Waggaa 36 duras gadameessa haadha Oromoo keessatti kan biqilee gootichi jaallatamaan wallisaa fi falmaa mirga dhala namaa Hacaaluu Hundeessaa isa hangafaati. Gootichi artist Hacaaluu Hundeessaa muddee 22 bara 1976 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti ganda 06 jedhamee kan beekamu amma ganda 7 Kutaayee jedhamutti dhalate. Abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi adde guddattuu Horaas guyyaa mucaa ilma argatan kana gammadanii ililchuun kennaa uumaa simatanii Hacaaluu jedhanii moggaasan. Umuriin isaa yeroo barumsaaf ga'u artist Hacaaluu Hundeessaa bara 1981tti mana barumsaa galuudhaan barumsa sadarkaa tokkoffaa Oddoo Liibanii fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Amboo Carii jedhamee beekamutti barate. Namoonni isa beekan akka dhugaa ba'anitti Hacaaluun ijoollummaa isaatii kaasee maal ta'uuf akka jiru beekuun ulfaataa hin turre. Artist Hacaaluun yeroo ijoollummaa isaatii kiraara isaa fudhatee ka'ee qarree fincaa'aa hulluuqaa taa'ee sagalee isaa qarachaa ogummaa isaa guddifachaa ture. Abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa waa'ee mucaa isaanii yeroo dubbatan Hacaaluun nama daa'imummaa isaatii kaasee tiirummaa fi dhiirummaan irraa mul'atudha jedhu. Mucaa koo baalageetu miidhe. Baalageen miidhe mucaa koo. Otoo janni jannaan otoo miidhamee baay'ee nama gaddisiisu. Mucaa koo baalagee itti bitamanii ganzabaan itti bitaniitu warri humnaan dadhaban ganzabaan itti bitanii mucaa koo balleessanii oomaa miti. Mucaan koo dhala qabaa dhalcheera abbaa ijoollee sadiitii dhala qabaa ijoolleen isaa sun hin guddattiin dubbatti hin baratti akkumsaa immoo xiiqanyaa taatee akka baatu nan beeka. Maaliif kormi gooraratti beeksisaa Oromoon nama kwaku ijaa kana abbaa ishee hidhattee dhiyaatti abbaa ishee hidhattee guddatti egaa oomaa miti duuti immoo ana bichaan hin calqabamne nama baay'ee du'ee. Najala fagate sochii fi dhiirummaan irraa mul'atu kun diinatti kan calaqqisee sodaachisuu jalqabe. Fincila diddaa garbummaa barattootaa fi dargaggoota Oromoo magaalaa Amboo keessa turetti makame. Haluma kanaan Hacaaluun bara 1995tti kutaa 11ffaa osoo baratu hiriyoota isaa 6 waliin qabamee mana hidhaa Karchallee jedhamutti darbame. Yeroon kun Hacaaluu fi hiriyoota isaaf yeroo ijoollummaa akka heera biyyattiitti himannaa mana murtiif umurii hin qaqqabne ture. Haaluma kanaan hanga umuriin isaanii ganna 18 ga'utti achuma keessa tursiifamuun gaafa umuriin isaanii waggaa 18 guutuu himannaan itti baname. Himannaa kanaan duubas Hacaaluu fi hiriyoota isaa 4 hidhaa waggaa 5 booda yoo gadhiifaman
mata matansa harreen baadiyyeettaati harree diida kan barsadii cabsee. Albeemii kana keessatti dubbiin keenya yootti dhiisan naman dhiisu dubbiin keenya akka hin taane osoo jirru akka hin jirre yaada jedhu walaloo Hacaaluun galgala tokkotti barreesse ta'uusaa hiriyoonni isaa dhugaa ba'u. Ormaaf darbaa maaf nu darbaa nurra turee bubbulee akkuma salphaa jedhee quuqama garaa isaa gadadoo fi hacuuccaa uummata isaa Hacaaluun sirba kanaan ibsate. Hacaaluun albeemii isaa xumuree utuu gurgurtaaf illee tooran qabsiifatiin viizaan carraa biyya alaa waan dhufeetiif hiriyoota isaa dhiisee gara Ameerikaa deeme. Shawaa Entertainment Promoter ta'ee fi artistoota Oromoo Abbus Zallaqaa, Jaamboo Jootee, Nugusoo Taamiraat fa'aa waliin ta'uun Ameerikaa keessatti muuziqaa Oromoo bulchiinsota Ameerikaa 33 keessatti sirba afaan Oromoo Afrikaa fi Faranjii dhandhamsiisanii miidhagina aartii Oromoo addunyaatti argisiisanii firaa falagaa urgeeffachiisan. Ya. Irbatambusa, irbat
yusa Okasi yadu Irbatan bosa Esa bidani Ime mambu saga Hacaaluun Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Giddu Gala Bahaa, Afrikaa utuu hin hafin muuziqaa Oromootiin Oromoof Oromiyaa beeksisee seenaa boonsaa hojjeteera. Konsertiiwwan biyyoota hambaa inni irratti hirmaate hunda irrattis eegumsi addaa poolisootaan taasifamaafii ture seenaa aartii fi aartistoota Oromoo kan ol kaasee ture. Maafwal sagala maafdeensa wal dhorkina rakkoon keenya cimaan kana. Hacaaluu Hundeessaa jechoonni sirbasaa keessaa gaara of tuulummaa mootummaa garboonfataa kan diiganii hamileeddaa kan miirri isaa waltajjii onnee diinaa kan busheessu goota jabaa Oromoon abdatu nama jabaa ilma Oromoo quuqqaa garaa ummata isaa keessa jiru jechootaan qindeessee bookkisee lallabuuf ture. Qawwee caalaa lolee lolchiiseera. Waltajjiin inni irratti hirmaate daawwattootaan yoomiyyuu kan hin hir'anne ture. Waltajjii Hacaaluun irratti hirmaatu namni walitti himee wal waamee wal guuree dhaqee achitti dhiichisee jaalala Hacaaluuf qabu ibsee lallabata. Hacaaluun jaalala saba isaaf qabu jecha qofaan osoo hin taane gochaan nama mul'iseedha. Cabsuuf wal gaanna hunduu keenya dubbii bintoluu miira hoo edhaamote boruubbite qulqulluu waliif gadda farrisa bari'uu waliif jibbee jabaadhutu dooma. Maallaqa hojjetee argatu ofittummaa malee gumaacha saba isaatiif oolchaa ture. Muraasa keessaa yoo ilaalleef Oromoonni naannoo Somaalee yeroo buqqifamanitti hiriyoota isaa muraasa qindeessee kaambii marreessaa deemuudhaan lammii isaa roorroon manarraa buqqiseef gargaarsa godhee wajjin bo'ee isiniifan jira jedheera. Sana booddees gargaarsa Oromoonni biyya Ameerikaa jiran karaa isaatiin ergan birrii 600,000 gargaarsa garaagaraa lammiiwwan keenya iddoo jireenya isaanii ho'aarraa buqqaafamaniif yeroo lammaffaaf qaqqabsiiseera. Isin alfa polisa ke olaka unchippini Isi yoguddate mawayya gad buusuuf hin. Artist Hacaaluu Hundeessaa yeroo gara kaambii marreessaa deeme sana osoo achi jiru konsertiin galii gargaarsa walitti qabu namoota qeesaan irraa buqqaaniif galma barkumeetti waan qophaa'uuf akka irratti hirmaatuuf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa afeerraa dhiyeesseef. Gaaffii kana osoo karaarra jiru fudhatee magaalaa Dirreedawaatti deebi'ee hoteela qabate keessa taa'ee walaloo sirba isaati akka bakakkaa galma barkumee raase sana barreeffatee bule. Yeedaloo isaa qindeeffatee geeraree bookkisee diina garaa raasee ummata galma barkumee guutee jiru iyyisiisee boonsisee kaan immoo gammachuudhaan macheesse. Manni keenya holqaaree tulluu gubbaadha malee Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee jedhee geeraree hunda garaa raasee hunda qalbii kaasee dhugaa saba isaa ormaaf biratti argisiise. Manni keenya holqaree manni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee. Manni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoon yoom biyya diigee biyya ijaare malee. Ijoollee biyya kooti ijoollee biyya kooti hundumtuu haadhoo kooti hundumtuu haadhoo kooti. Hacaaluun waltajjii kanaanis diina baay'ee qorate. Warri walqixxummaatti namanne ji'a tokko oliif adamoof doorsisa irratti geggeessan dhokachaa miliqaa lubbuusaaf yaadda'aa jiraachaa ture. Hacaaluun aartistii qofa osoo hin ta'in qabsa'aa walqixxummaati.
dhugaa Oromoo badee aartiidhaan diigee ol baasee addunyaatti firaaf diinatti nama lallabeedha. Kabajii ayyaana injifannoo Adwaa inni bara 2011 isa kanaaf fakkeenya guddaadha. Waggoota hedduudhaaf seenaa gareen muraasni itti leellifamee faarfamaa ture. Seenaa saba Itoophiyaa bal'aa, seenaa gootota Oromootiin goolabame ta'uusaa dirree masqalaatti faradoo Oromoo 500 caalan jalduu fi amboo walitti dabalee sirba gootota Adwaa sirbee gootota Adwaa leellisee addunyaatti agarsiise. Numiti hin beeku fardeen keenya bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii jedhee dhugaa jiru geerare. Kunis isa durii caalaa diina akka horatu isa taasiseera. Kan sirraa dhalatees ija tokko ilaaltaa. Namoonni isa beekan akka jedhanitti Hacaaluun nama maatii isaaf jiraatu ta'uusaa kan argisiise albeemii isaa isa jalqabaatiin abbaa fi haadha isaatiif mana ijaaruudhaan eebba maatii isaatii gonfate. Jaalalli isaa waggoota 20 wajjin jiraatan yeroo inni mana hidhaa ture obsitee deddeebitee isa gaafachaa jireenya gadadoo fi hadhaa qabsoo keessa jiru wajjin dhandhamattee addeeffaantuudhaaf hunda dandeessoo koo sirba isaaf sagalee isaa kiiloleedhaan jaalala qabuuf argisiiseera. Hunda dandeessoo koo yaa bara fakkaatu narra gaasiif baha kan akka kee hin jirtu. Maaloo yaalmaan koo hangafa maaloo ormayyuu guddise. Sirboonni aartistii Hacaaluu qeenxeen lama seenaa guddaa qabu. Gaafa quuqama saba isaatii afaan ta'ee dubbatu maalan jira jedhee seenaa darbee soqee uummata qabsoo firiirsee maalan jira yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Gaafa saba isaa jajjabeessu ammoo jirra jedhee uummata isaa onnachiisee abdiitti horeera. Otoo nuti jirru hinaaftu booddee. Sirboonni isaa yeroo baay'ee waa'ee Oromoof Oromiyaa irratti kan fuulleffatanidha. Keessumaa sirbi isaa Oromiyaa jedhu. Oromiyaa tiyya hin bo'in sooree koo sooretti utuu nuyi jirru hinaftu booddeetti inni jedhu qalbii namaa booji'ee ijaaf imimmaan maaltu gargaarsa. Oromiyaa tiyya sooree koo sooretti utuu nuti jirru hinaftu booddeetti. Oromiyaa tiyya sooree koo sooretti utuu nuti jirru hinaftu booddeetti. Nani hima abda seena acima. Nani hima abda seena acima. Gootni kun sirboota isaa nanima waa'ee kee Oromiyaa, cabsaa, aggaaroo kanneen jedhaman qopheesseera. Kana malees maalan jirra uummata Oromoof gumaachee yeroo dhiyoo booddee immoo sirba isaa eessa jirta jedhu qabatee karaarra osoo jiru waxabajjii 22/2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qaaqii Qaallitti bakka addaa kondominiyeemii Galaan jedhamutti lubbuun isaa kiyyoo adamsituu keessa lixxe. Gurri kana dhaga'ee amanuuf rakkate. Oromoon biyya alaaf keessaa jiru maaloo utuu abjuu ta'e jedhee du'asaa soba gochuuf yaalu illee hin dandeenye. Oromoof Oromiyaatu wayyaa gaddaa uffate. Duumessa yaaddoof abdii kutannaatu qe'ee Oromoo ol seene. Hacaaluun ilma obbo Hundeessaa qofa osoo hin taane ilma goota Oromoon hundi kan kooti jedhee akka albuudaatti abdatu. Nama tokkummaa Oromoof utuu ifaajuu dhabeedha. Nama ganda tokkoof loogee isa kaan qoodee summii jibbaa darbatu waan hin taaneef Oromoon
bakka Hacaaluun hir'ate boofachuuf yeroo dheeraa itti fudhachuu malata. Qoonqoo na buute caraanee warqame qoonqoo na buute. Walaloo fi yeedaloo ofiitii barreeffatee qindeeffatee bareechataa ture Hacaaluun. Ofii qofa osoo hin taane warra kaaniifillee ogummaa isaa waakkii malee barsiisaa ture. Akka fakkeenyaatti muuziqeessaa Taammiraat Kabbadaa kiiboordii kan barsiise isa ta'uutu himama. Taammiraat Kabbadaa booddee ammoo deebi'ee sirba isaa Sanyii Mootii jedhee qindeessee fi gatii dadhabbii Hacaaluu hojiin itti argisiise. Kan biraan artisti Galaanaa Gaaromsaa Finfinnee nageessee ogummaa kan na barsiise Hacaaluudha jedhee dhugaa ba'a. Gama jireenya dhuunfaa isaatiin Hacaaluun nama jaalalaaf amanamu, nama waggaa 20 wajjin turan hiriyyaa isaa Adde Faantuu Damisoo Diroo waliin waggaa 5 dura gaa'ila kan hundeeffatan yoo ta'u ijoollee durbaa 3 waliin argataniiru. Wabii mucaa waggaa 5, Milkii mucaa waggaa 2 fi ji'a 5, Giiftii mucaa ji'a 1 kan sababa dhibee koronaan ija shillii arguurraa of qusataa turee fi osoo iji isaa hin argin lubbuun isaa wareegamte haadha isaanii Adde Faantuu fi uummata Oromootti dhiisee addunyaatti nagaa dhaammatee iddoo deebi'uun hin danda'amne adeeme. Waa'ee arganne imaan koroobis dangaan saan beekamne lafedhaa miiladhe kadeena kirkirte caraanee warqame qoonqoo na buute. Caraanee warqame qoonqoo na buute. Dhiisee beedaa kinubaane dhiisee anaatti fakkaane. Jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuuf qabeenyaan of ijaaree aartii Oromoo daran ol butuuf baankii hojii gamtaa Oromiyaa irraa liqeeffatee import exportii sibiilaa hojjechuuf hojiitti galee osoo jiru isas osoo bakkaan hin ga'atin nu dhiisee godaane. Dhiisee anaatti fakkaanne. Gootni kun yoomiyyuu onnee uummata Oromoo keessatti yaadatamaa kan jiraatudha. Hacaaluun toora qabsaa'otaa fi wareegamtoota Oromoo kanneen akka artisti Eebbisaa Addunyaa, artisti Usmaayyuu Muusaa, artisti Yoseef Gammachuu fi kan birootti makameera. Gootonni kun hiree Oromoof Oromiyaa harka uummata Oromoo keessatti dhiisanii wareegamaniiru. Kaayyoo fi seenaa hin duune dachee Oromiyaa irratti hambisanii darban. Imaanaa isaanii utuu hin nyaatin Oromoon tokkummaa isaa eeggatee waliin hiriiree waliif birmatee waliif du'ee kaayyoo kana milkeessuuf hojjechuu qabaan dhaamsa keenya. Maatiif firoota uummata Oromootiif jajjabina hawwina. Gulaalaan suur sagalee Naatnaayil Boonjaati. Qophicha gulaaluudhaan Zalaaleen Boruu anis qopheessaan sagantaa kanaa Daani'el Tasfaayiiti. Nagaatti.